Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu hordoftootni Snaaptube. Baga jiraattanii baga nagaan dhuftanii warroonni chaanaalii kana subscribe gootanii na hordofaa jirtan baay'ee galatooma. Warri subscribe hin godhinis yoo jiraattanii subscribe godhaatii mallattoo bilbilaa bira jirtu sana yoo caqasan yeroo hundumaa viidiyoon hojjedhu akka isin fayyaduuf isin gargaara. Arra akkuma yeroo darbee akkuma baratame wanta fuula keenyaaf ni ta'a jedhee filatame anis itti fayyadamee naanna fayyade irraa isiniif share gochuuf hin dhufeera. Akkuma ittaanutti viidiyoo isinitti hordoftoota kunoo akkuma argaa jirtanii har'a waan inni isiniif qabadhee dhufee maalidha yoo ta'an timaatimii nama wallaale hin jiru. Timaatimii akkuma beekamu yeroo baay'ee nyaataafis itti fayyadamna, nyaata filatamaadha jechuudha. Baay'ee viitaaminoota garaagaraadhaan kan badhaadheedha. Viitaamin A, viitaamin E, viitaamin C, viitaamin K fi viitaaminoota hedduu of keessaa qaba jechuudha. Qaama keenyaaf baay'ee waan barbaachisaa ta'e keessaa tokko timaatimiidha. Fuula keenyaafis darbee akkasuma gogaa qaama keenyaallee nuuf eeguuf baay'ee shoora olaanaa ni taphata. Akka itti fayyadamtan asumaan isin affeera. Itti dabalee maalidha? Ruuzii daakamaa. Ruuzii daakamaa yeroo biraallee isinitti argisiiseen ture. Wanta biroo wajjiniinis akkasuma walitti dabalee dibadheellee isinitti agarsiiseera. Akka fayyadamtan abdiin qaba. Har'a immoo maaliin isinitti argisiisa? Kun akkuma argaa jirtanii timaatimii fi ruuzii daakamaa. Ruuzii manattis daakachuu ni dandeessanii wayiidammoo bakka suuqaatii bitachuu dandeessan jechuudha. Bakki dhibellee hin jiru bakka hundaattuu ni argama. Fayyada. Wantichi waan salphaa mana keenya keessatti argachuu dandeenya. Fuulli keenya yeroo malee akka walitti hin shuntuurree nu fayyada. Fuulli keenya yeroo malee akka nu jalaati wanti garaagaraa itti bibbiqlee nu jalaati hin balleessiniif baay'ee tokko nuuf eega jechuudha. Kana waan ta'eef akka fayyadamtan abdiin qaba. Kunoo walitti deebineerra amma maalidha? Maal gootanii wantoota qopheeffanne kana ruuziidhaa fi kanneen lamaan jechuudha. Ruuziidhaaf timaatimii akkamittiin akka itti fayyadamsa isinitti argisiisumatti hin darba. Na wajjin tura. Maal gootu? Ruuziin kun isinitti mul'ata. Ruuziin kana fakkaata kunoo. Maal gootanii? Kunoo ruuzii makanatti akkasii keessa gadi keessanii jechuudha kunoo. Akkuma argaa jirtan kana. Irra akkasii keessa gadi keessanii maal gootanii? Amma dibadhee isinitti nan agarsiisa gatiin ta'eefi na hordofaa. Kunoo akkuma isinitti mul'achaa jiru kana amma haala dibannaa isaatii irra geenyeerra jechuudha. Akkaataa itti dibadhu kunoo anuma wajjin taati. Ruuzii keessa akkas gadi keessaniitu fuula keessanitti rigdan. Ishururu ya burtukaneto gama walala bensi fudengala. Ishururu ya burtukaneto gama walala bensi fudengala. Gala gala dumbushe gala 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 dumbushe we gala gala dumbushe gala 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 dumbushe. Kana fakkaata. Akkasitti erga walitti ofitti sukkuumtanii daqiiqaa 5 yookiin daqiiqaa 3 faadhaafi erga akkasii ofitti sukkuumtanii daqiiqaa 5 tursiistan ofirra baay'een tursiistan. Maaliif ofirratti rigdaniitu gatii ta'eefi waan isin fayyada isuma ofitti sukkuumtan sana keessa jira waan ta'eef ofirra tursiisuun baay'eellee hin barbaachisu. Daqiiqaa 5 ofirra tursiistanii dhiqattanii jechuudha.
Anuma daqiiqaa 5 ofirra tursiisee nan dhiqadhee isinitti deebi'a. Kun daqiiqaa 5 ofirra tursiisee dhiqadheen dhufee baay'ee tokko fuulli keessan ismuuzii ta'e qulqulluu fi fuula isinitti tolu ta'e baay'ee tokko jaallattu mee itti fayyadamaati. Ilaalaa isinumti ofii keessanidha ofirratti yaalaati. Ilaalaa isiniin jedha akka fayyadamtan abdiin qaba. Waan karaa salphaati waan qallaalitti fayyadamtanii baay'ee tokko isin fayyada jechuudha. Waan baay'ee isin dhamaasullee miti manuma keessan keessatti argattanii itti fayyadamaa jaallattuun isiniin jedha. Amma immoo timaatimiimaa fi ruuzii kana karaa biroo isaa immoo isinitti agarsiisa. Na wajjin tura. Kun ammas walitti deebneerra. Amma immoo maalin isinitti argisiisuuf jedhee timaatimii erga akkasitti kana fakkaatti ciccirtanii booddee maal gootanii ani yeroodhaaf makanaan of biraatii qabu kanuma akkuma argaa jirtanii kana isin makanaa barbaadanitti godhachuu dandeessu. Garuu kana ammaaf kanuma fayyadamee isinitti agarsiisa. Mee amma makanaa kanatti daakeen isinitti deebi'aa jechuudha. Daakee xumureera jechuudha. Amma maal gootanii erga daaksanii xumurtanii kunoo akkasii qodaa kanatti dabarsitan. Akkuma argaa jirtan kana erga asitti dabarsatanii booda daakamaadha jechuudha kuni. Isin amma barbaadan godhachuu dandeessu. Hamma isin jedhe godhachuu dandeessu. Gimmaash timaatimis godhachuu dandeessu. Maal gootanii erga akkasii daattanii kuni karaa kan biraa itti timaatimii fayyadamuudha jechuudha afiikoodha. Jalqaba akka isinitti agarsiisee godhattanii yoo barbaadanii akka amma isa lammaffataa isinitti argisiisaa jiru kanattis fayyadamuu dandeessu jechuudha. Erga kanaa booddee kunoo akkuma argaa jirtanii ruuzii kana kunoo argaa jirtu. Ruuzii amman irraa fayyadame. Ruuzii kana maankiyaa sukkaaraa kana lama fayyadamaa jechuudha. Kun erga akkasii fayyadamtanii maankiyaa sukkaaraa 3 maankiyaa shorbaa maankiyaa barbaadanii fayyadamuu dandeessu. Akkasii erga waliin maktanii argaa jirtanii mayyaadha. Kunoo akkanitti waliin makee kunoo kana fakkaata. Erga akkasitti waliin maktanii booddee maktan booda maal gootanii dibattanii kana erga ruuzii wajjin waliin makame kana fakkaate jechuudha timaatimiin. Akkuma argaa jirtan kana fakkaata. Amma isa duraa yeroon isinitti agarsiise akkuma na hordofaa turtanii namni barbaadan akka haala isa duraatti fayyadamuu dandeessanii, namni barbaadan haala isa kanaan fayyadamuu dandeessanii, karaa lama fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Kanaaf jedheetiin wal duraa duubaaf kan inni hojjedheef jechuudha. Amma maal gootanii ani fuula koo amma akkuma isa mana argitan dibadhee dhiqadheera jechuudha. Fuulli keessan gaafa dibachuuf kaatan akkuma yeroo baay'ee deddeebi'ee isiniin jedhee hin qulqulleessattanii jechuudha fuula keessan. Maal gootan isin biruushis fayyadamuu dandeessu, quba keessaniidhaanis dibachuu dandeessu, waan barbaadan fayyadamuu dandeessu. An garuu quba kun fayyadama. Akkasii fuula keessan waliin geessanii dibattanii jechuudha. Erga fuula keessan akka kanatti waliin geessanii dibattanii maal gootu daqiiqaa 10 hanga 15 ofirra tursiistanii mee amma an daqiiqaa 10 hanga 15 ofirra tursiisee isinitti deebi'aa jechuudha. Kunoo hordoftoota koo amma akkuma argaa jirtan asirra geera. Erga daqiiqaa 10 hanga 15 ofirra tursiistanii hin dhiqattanii jechuudha erga isin irratti qooree booddee. Ana kun akkasitti narratti qooreera. Amma waan fedheefu kun akka kanatti erga isin irratti qooree hin dhiqattanii. Dhiqadheera xumuree jechuudha. Akka jaallattan like godha. Baay'ee jaallattu warra subscribe godha. Maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha. Fuulli koo kun akkuma argitanidha.
baay'ee tokko jaallatu. Viidiyoo har'aa akkasittiin xumureen jira. Turtiin wajjin gootaniif galatoomaa baay'ee tokko. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinu. Bye bye.